martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa fulbaana 9 bara 2021 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo qaammee 4 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shororkeessonni xayyaara imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niiwuork keessa jiraniif gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagon kan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansa achii booda Iraaqiif Afgaanistaan keessatti geggeessamee miidhaa dhaqqabsiise keessatti fooyya'ina tajaajilli fayyaa argamsiise irratti fuuleffannee qophii qabna. Yeroo gannaa kana Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamee jira. Mudannoolee kana keessaa tokko bakakkaadha. Dhimma kanarratti ogeeyyii dubbisnee jirra. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaa immoo yeroo akaakuun COVID-19 daltaa jedhamu faca'inaan baay'ee dabalaa jiru kanatti waa'ee talaaliif of eeggannootti fuuleffannee ogeessa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen mooraa Sudaan dhiisanii ba'an eessa akka jiran baruu kan hin dandeenye ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itiyoophiyaa mooraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'u ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Biillanee Siyyuum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayikaadraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Maayind Itiyoophiyaa maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormituu, aangawoonni mootummaa, bakka buutonni hawaasa siivikii, hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa kasirnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Humnoonni riphxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota 2 keessatti naannoo Amaaraatti siiviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Reuters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siiviilonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Rooyitersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsine irra deebinaa. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira wal fakkaatu geggeessaniiru. Akeeki hiriira sanaa hawaasi addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itiyoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii, bilbilaa, elektirikii, bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa akka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabiinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi addunyaa Yemen wal waraansa waggoota 7 itti fufee jiru seentee innaa jirtu kanatti siiviilota Yemen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dararaa baatamuu hin dandeenye keessatti dhiise jechuudhaan hayyoonni gareelee mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Ibsi kun kan dhaga'ame gareeleen hayyoota beekamoo kan addunyaa dhimma Yemen qoratan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa torban dhuftu utuu hin gahin ba'ii qorannaa isaanii beeksisanii jiran. Waggaa kana Yemen keessaa siiviilonni 1,200 ol ajjeefamuu tokkummaan mootummootaa tilmaamee jira. Kunis
erga bara 2015 wal waraansichi jalqabee qabee siiviilota 20,000 ajjeefamanitti dabalata. itti dabaluudhaan gabaasi waajjira gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota sababaa beelaa dhukkubaaf hanqina kunuunsa fayyaan kufaatii dinagdeef sababaalee adda addaan uummanni 223,000 ta'an du'uu isaanii mul'isee jira. hayyuu beekamaa ka ta'an Ardii Imsels akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti siiviilonni beela hiyyummaaf dararaa hamaan irra kan ga'e yoo ta'u gatii guddaa baasuu isaaniillee beeksisaniiru. gareen qorattootaa kun kan Saawud Arabiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaan deeggaramu mootummaa Yemeniif kan Iraaniin deeggaraman riphxee loltoota Haawutii fixiinsa hedduu raawwachuu isaaniif qeeqanii jiran. gabaasi qorattoota kanaa samiirraan naannoo uummata itti heddummatetti utuu addan baasee haleellaan raawwatamuu isaallee gabaasee jira. Pireezidaanti Joo Baayiden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal'isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. gumiin sun xumura baatii kanaa innaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota geggeeffame jedhameera. Waashingtan Poost akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoofsa talaallii dabalanii rakkoo fayyaa kana waliin ta'anii furuuf akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaadha ka jedhee jira. weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun yuunaayitid isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.